Oromiyaa irratti waraanni gama biltsiginnaatiin banamee tureera. Waraanni Oromiyaa keessatti banamaa ture gara Tigraayitti shiifti godhee ture ammi tokko amma immoo fuula isaanii gara Oromiyaatti deebifatanii jiru. Keessattuu kan dhaabbileen siyaasaa warri qeenxee ta'anii biltsiginnaa dabalatee Abin Izeema akkasumas immoo Baaldiras kan Iskindir Naggaatiin durfamu yeroo ammaa kana Oromiyaa irratti waraanni cimaan adeemsifamuutu irra jira. Kan isaan jedhan shanee kan jedhan waraana bilisummaa Oromoo immoo dhabamsiisutu irra jiraata kan jedhu baay'inaan dubbatamaa jira. Ibsa adda addaa kennaatu jiru. Sanatti hin deebina walumaa galatti dura kan jalqabnuuni sochiin waliigala waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti adeemsisaa jiru maal fakkaata? Injifannoon argamaa jiru maal fakkaata? Achumaan diinnis maaliif Oromiyaa irratti yeroo ammaa kana roorrisaa jiru kan jedhu sanarraa yookaan Galatoomii Dajane waraanni bilisummaa Oromoodha karaa hundaanuu lola gaggeessaa jira. Lola kana kan gaggeessaa jiru haala lamaanii tokko uummata isarraa balaa Abiy Ahmedii fi humnoota isaatiin irratti uummata keenya irratti labsamaa jiru irraa qolachuu fi gara difeensi jechuudha uummata keenya irraa balaa san ittisuuf sosaa jira. Gara biraatiin ammoo imala gara Finfinnee bilisummaa Oromoof Oromiyaatiif lolaa jira jechuudha of dura dhiibaa jira. Kun yeroo adda addatti fakkeenyaaf baatii Febraarii qofatti gara jiddu galeessa bahaa gara bahaatiin gara lixaa gara hundaanuu waraanni kun injifannoo gurguddaa gaggeessaa agarsiisee jira jechuudha. Uummanni Oromootis wanni hubatuu qabu kanuma nuti waraanni bilisummaa Oromoodha. Har'a yeroo sodaachisanii takka maqaatti maxxansuudhaan humna kana of duuba deebisan hin jiru. Waraana of danda'ee sosaa jiru, ammallee guddataa jiru, bal'ataa jiru, lafarratti illee hidda gadidataa jirudha. Kun kanumatti akkanumaan itti fufaa jirra jechuudha. Mee imala gara Finfinnee jette Najaat, imala gara Finfinneetti godhamutti kana dura naannoo Finfinneetti dhiyaannee marsinee jirra kan jedhu ture. Waraanni bilisummaa Oromoo egaa akkuma warri dabballee numti sirna sanaa jedhanii gara naannoo magaalaalee gara 396 to'ate. Kanaafi Oromiyaa irraayyuu labsiin atattamaa ka'uun irra hin jiraatu jedhanii yeroo isaan falman paarlaamaa keessatti mul'ata. Sochiin gara Finfinnee kun mee sadarkaa maalirra ga'ee haala jiru xinnoo ishee bal'iftee otoo nu ibsite. Wanni jiru maal seeta Dajane wanni kuni horizontaalii qofa gaditti deemamaan jiru akkuma siifime iddoo adda addatti waraanni Abiy Ahmedii fi warroon kophatti mootummaan alatti hidhatanii jiran ummata keenya irratti dhiibbaa adda addaatii fi badii adda addaa gaggeessaa jiru. Kanneen qolachuunis opereeshina kana keessaa tokko jechuudha. Kun jechuun fuuldura qofa karaa bal'aadhaan gaddeemaa jiru osoo hin taane ummata keenya ittisuu magaalalee xixiqqoo fi gandoota adda addaa Oromiyaa keessa jiran balarraa ittisuu fi akkasumas gaddeemamaa jira jechuudha. So waan lama akkuma reefun tana siif ibsetti takkaffaa ummata keenya balaa kanarraa eeguu, lammaffaa ammoo opereeshina kana fuulduratti fufsiisuudha. Tanaan dura akkas jettanii turtanii amma maaliif kan jedhu san waan akkanaa waan labsameef jechuudha. Oromoo fi Oromiyaa irratti waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane ummata keenya irratti Abiy Ahmedii fi gareen isaa lola labsanii san irraa qorachuutu of duuba nu deebisee haala kanaan ammoo fuulduras deematu moo ummata keenya irraas balaa qolachaaf fuuldura deemaa jira jechuudha. Gaariidha Najaat Hamzaa. Egaa akkuma hundi keenya quba qabnuuf sila dubbadhe warra mootummaadha jedhamanii yookiin ofiin jedhanii alatti yeroo ammaa kana warra sirna qeenxee, sirna Minilik, sirna Miyyee jedhanii leellisantu Oromiyaa irratti labsii waraanaa labsaa jira. Waraan diinni keenya guddaan yeroo ammaa kana isa isaan shanee jedhan waraana bilisummaa Oromooti kan jedhudha. Yeroo ammaa kana biltsiginnaadha alatti warra akka Izeemaa fi dhaabbileen isaan fakkaatan kan akka Baaldiraas kan akka Abin bifa kanaan Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii olola cimaa adeemsisuun isaanii diraamaa adda addaa hojjechuun isaanii maal irraa ka'uudhaan sitti fakkaata?
Wanni jiru maal seeta Izeemaa, Abinii, Baaldiraas nama hundi isaaniitu kaayyoon isaanii Oromiyaa of jalatti to'achuudha, uummata Oromoo gabrummaa jalatti deebisuudha. Phiiphiin dabalatee yaadni isaan biyya saniif qaban keessattuu Oromoof Oromiyaaf qaban yaada tokko. Kana hundi keenya ni hubanna. Waan kana tolfachuuf pre-conditioner jechuudha. Oromiyaa keessatti weeraratti hin gaggeessan tolfachuudhaaf yeroo dheeraaf hojjetaa akka jiran ni beekna. Kun haala kamiin jettee yoo nu gaafatte haala propagaandaa maqaa balleessuu waraana bilisummaa Oromootii fi ijjatuma uummanni Oromoo ofirratti qabu dachii isaatiif bilisummaa isaatiif qabu xureessuu, xiqqeessuu akka sabattis akka nuti qaanfannee of keessatti xiqqaannee falmii mirgaa kan biyyaatii fi eenyummaan gaggeessine godhu. Waraanni bilisummaa Oromoo akka ija addunyaa duratti haala badaan laalamu maqaa adda addaatti maxxansuudha fi waan adda addaa hojjetanii jechuudha. Waan dhiigan laaqame hedduu kan isin quba qabdan kan nutis asii hubataa jiru. San tolchuudhaan maqaa waraana kanaa addunyaa duratti xureessuuf yaalanii jiru. Garuu yaaliin sun ofuma isaaniitti ufuu wal keessa deebi'anii yeroo tokko tokko hogguu duraa fashalaa'u argaa jirra ture. Ammallee akkasumatti jechuudha. Kan biraa ammoo erga TPLF fi TDF fi waraanni Abii xiqqishoo walirraa qabbanaa'e booda fuula isaanii gara Oromiyaatti akka deebisan ni beekna. Kana immoo kan godhaa jiran warra akka faannootii fi warroota humna mootummaa hin ta'in adda addaa Oromiyaa irratti bobbaasanii akka san wabo wajjin wal lolaa jiran ni beekna. Kana justify godhuudhaaf ammoo shanee wanni jedhamu biyya teenyaaf nageenyaa fi jeequmsaaf dhabamuun isaanii barbaachisaa waan jedhuun Izeeman gabbahee jira. So maaliif kun tahaa jira yoo jennu akka uummatatti faanoonnis ta'ee humnoonni hidhatan kan biraa Oromiyaa keessa sababaa itti sosso'an sababaa achitti argaman takka illee hin qabu. So kana godhuudhaan PP'n harka duubatiin warra akka Baaldiraas, Izeemaa fi paartiilee biroo kan isaanii wajji takka ta'an kan maqaan garaagaraa kana fayyadamuudhaan uummanni keenya akka takkaffaa waraana bilisummaa Oromootti as garagalu hojjetu jibbisiisuuf yaalu. Lammaffaa ammoo pre-conditioner faanoo fi humnoonni biraa kan naannoo biraa kan naannoo Amaararraa Oromiyaa keessa amma yeroo ammaa kana dhangala'anii badii adda addaa hojjetaa jiran pre-conditioner tolchuufidha jechuudha. Maali pre-conditioner sun? Shanee balleessuu qabdanii biyya kanaaf nageenyaaf argitee dhibii nurratti fidaa jira waan ta'eef haala kanaan achitti argaman jechuu san tolchuufitti jiran jechuuf dura. Wanni uummanni Oromoo beekuu qabu waraanni bilisummaa Oromoodha. Arras borus qe'ee namaa dhaqee hin weerarree biyya namaa dhaqee hin weerarree haqa namaa takka hin tuqne lubbuun inni cubbuudhaan baasu hin jiru. Kan achitti argamuuf bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatiif qofa akka ta'e uummata isaa ittisuuf lafa sarara soso'aa akka jiru addunyaanis ni beeka ni hubata. Kana nutis addunyaatti himuu barbaannaa jechuudha. Gaariidhamee egaa komii isaanii kana keessatti maaliif akka komatan beekamaadha. Warri kaanis akka hubatanii fi gaafii kana kaasan. Fakkeenyaaf daannoo iddoo jedhamu Shawaa Lixaati. Bulchaa aanaa sanaa rakkoo achitti uumameef gaafan gaafadhee jedhu finxaaleeyyii Amaaraa naannoo sana jirantu fedhii keenya malee otoo nuti hin beekin hidhatanii opereeshiniidha ba'anii sababa sanaa walitti bu'iinsa uumameen namni du'ee manni gubate kan jedhu tokko dubbatee ture bulchaa aanaa daannooti. Yeroo ammaa kana kan akka Biltsiginnaa Abiy Ahmed dabalatee mootummaa naannoo Oromiyaati dabalatee warri qeenxee kuni kan isaan jedhanii waraanni bilisummaa Oromoo kan inni focus irratti godhe yookiin xiyyeeffatee jiru siviilidha kan jedhu waan akkasii kana olola akkasii kana kan isaan oofaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo maal deebii akkamii qaba Najaat? Kuni waan wal nu gaggaafachiisuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka fi seera fi heera ittiin soso'uu qaba. Waraanni kun kan uumame qabsaa'ota Oromoo uummata argitee gabrummaa uummata ofirraa fi biyya ofirraa balleessuuf hidhatee lafaa ka'e ilmaan isaatiin kan jaaramee soso'aa jiru. Wanni inni soso'uufis waan kana galmaan gahuudha. Kun Oromoon hundi ni beeka jechuudha. Diinni garuu yeruma hundaa'u akeeka kana gara biraatti jallisanii akkuma duraan dhaammatan san waraana dhabamsiisuudhaaf qurxummii ajjeesuudhaaf bishaan gogsuu qabna akkuma jaan san uummanni keenya gara waraana kanatti afaan garagalee akka shakkii keessa galu godhuudhaaf kan ka'e irraayi. Kun ammoo gara biraatiin jabina waraanni kun agarsiisaa jiru nutti himaa jechuudha. Wanni isaan Abiy Ahmediin jalqabee hanga ilaa amma paartiilee isaanii wajji deemtu Baaldiraas, Izeemaa fi kanneen birootis dabalatee iyyisiisaa jiru jabina waraana kanaatii fi akeeka fi
argite ispiidii inni fuulduratti deemaa jirurraa kan ka'e silaarraan tana humna kanan qabaanne guddannee mul'atuu baannee argite afaan jaraa keessa hin buunu jechuudha. Soogaa namoonni beekaa addunyaan amma haala keessa jirtu yoo laalle fakkeenyaaf Ukraine yeroo hedduu ummanni bilisummaa ummata ofiitiif biyya ofiitiis Itoophiyaatti akka shoorar keessatti ilaalama. Amma waan Ukrainitti deemaa jiru yoo laalle biyya ofii ummanni nagaa kan duraan muraa torbaaniif cinaa dura akkuma hiyyaaf kee nagayaan jiraataa jiran arra qawwee baadhatanii dachii ofii eeggataa jiru jechuudha du'aa jiru. So akkas jechuudha Oromoo naashinaalizim keessaa kan dhalate waraanni bilisummaa Oromoo dachii isaa ummata isaa kabachiisuu fi bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu fi kan sossoo'u malee siviilii itti ajjeesuu dararuu fi waan isaan haasa'an kana hundarraa walaba. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka qaba. Kana jechuun ammoo adeemsa keessa badiin xixiqqoon tokko namoota irraa kan ka'e yoo argamanillee haala itti adabu qaba jechuudha. So waraana akeeka fi sochii jabinaa fi ciminaan deemaa jiru kana maqaa balleessuu fi haala adda addaatiin propagaandaadhaan gara adda addaatiin irratti bobba'uun isaanii cimiinsa keenyaa fi ragaanuu bahaa jiruun ja'a. Kan biraa ammoo akkumaatuu jettee wanni argamaa jiru lola kana gara ummataa fi ummatatti jijjiiruudhaaf piipiin kan tattaafataa jiru ibsa izeemaan kan keessaa fakkeenyaaf namu hidhachiisuu qabnaa ummanni siviiliin hidhatee ofirraa roorroo kana ittisuu qabu waan jedhu gad fidanii dhufanii jiru. Kun ammoo ummata argitee gara communal conflict ummanni akka dhufu dhiibaa jiru. Kana keessaa gaa eenyu akka bu'aa argatu nutuu ni beekna jechuudha. Piipiin erga paawara irratti bahee as konfliktii adda addaa manufacture godhuudhaan waan adda addaa uumanii san keessuma wanni isaanii dheereffachuudhaaf kan humna sossoo'u kunis waan adda saniin ta'e hin qabu jechuudha. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo arras bolus ilmaan Oromootii fi Oromiyaati. Achi keessaa bahan waan kana tiisuudhaaf sossa'an ummanni Oromoo arras bolus cinaa dhaabbata. Maaliif jennaan hegaree Oromiyaaf Oromootiif waan isaan dhaabbatanii dhiiga fi lafee isaanii gannaqaa jiraniif jechuudha. Kana caalaa wanni nama sodaachisu hin jiru gara bilisiginnaatiin maaliif akeeka guddaa kana qabatee waraanni sossoo'u tasuma hin injifatamu. Kan biraa immoo sochiin isaa fedhii isaa babal'ifachuu, impaayera isaa guddifachuu, dachii too'achuu fi wantoota xixiqqoo akkanaatiin sosso'a. Nuti uummata keenya bilisummaa uummata keenyatii fi dachii teenyatii kan sosso'aa jiru.